Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootti ni amanna. Amiin. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Beetel Filmii Production hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nagaa Waaqayyoo akkam jirtu akkam yeroo kana geessanii nagaan koo lafaa fi bakka jirtanitti hunduma keessan sinaa qaqqabu akkam yeroo kana geessanii amiin. Ani nagaa koo dhagalanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaan guyyaa irraa kana barnoota addaa tokko yookiin immoo waan isin fayyada jedhee yaade guyyaa irraa isinii qabadheen jira. Gara fuulduraattis immoo wantoonni ani waadaa isinii galu yoo jiraate seenaa qulqullootaa akkasuma faaruuwwan haaraa Beetel Filmii Productionitiin hojjetaman kana qofa osoo hin taane immoo faarfannaawwan barnoota adda addaa isin fayyada jedhee kan yaadu gama amantaatiin hunda keessan akka irraa barattan isiniif nan dabarsa jechuudha. Kanaaf isinis immoo wanti isin irraa eegamu yoo jiraate chaayinaaliin kun guddatee namoonni hundumtu akka irraa barataniif obboloota keessaniif sheer gochuudhaan gaaffii kan itti isinitti ta'e immoo koomentii jalatti barreessuudhaan laayik gochuudhaan akkasumallee warreen chaayinaalii kanaaf aaraa taatan jechuudha. Beetel Filmii Production kan jedhu kana asirratti barreessuudhaan jechuudha. Beetel Filmii Production kan jedhu kana jechuudha. Iddoo kanatti gaafa barreessitanii sarchi gootan isiniif fida jechuudha. Akkuma amma argitan kana isiniif ni fida. Yeroo akkanatti isiniif fide kana isinis ni barbaaddu jechuudha. Yeroo barbaaddan kan iddoo kanatti argattu jechuudha. Kanaaf ishii kana tuqxanii isaatiin booddee kan isin irraa eegamu subscribe ishii jettu kana tuqxu jechuudha. Kanaan booddee mallattoo ishii kana ni tuqxu all irra gootu jechuudha. Wanti na biraa darbu kamiyyuu sagantaaleen kanaan dura ani dabarsaa tures gara fuulduraatti dabarsuudhaaf jedhu hundumtiyyuu kallattiidhaan jechuudha kan isaan sin bira gahuu danda'an. Kanaafiyyuu gara fuulduraatti chaayinaalii kana subscribe gochuudhaan nu hordofaa isiniin jedha. Wanti har'a isiniif qabadhee isinii dhiyaadhe keessaa inni tokko egaa yeroo baay'ee akkuma beekamu munaafiqoonni yookiin mormitoonni gaaffii garaa garaa kaasanii isin gaafachuu danda'u. Deebii sana immoo deebisuudhaaf barsiisota barbaaddu. Wantoota garaa garaatu jira jechuudha. Eegaatii isaan barbaaduun yeroo isaanitti gubuu danda'a jechuudha. Kanaaf haa ta'uti guyyaa har'aa ani qabadhee isinii dhiyaadhe keessaa inni tokko inni akkuma salaammaa argitan kana ortodoksiin deebii qabdi kan jedhu akkuma iddoo kanatti argitan kana appilikeeshinii kana fayyadamtanii gaaffii gaafatamtan kamiyyuu deebisuu akka dandeessan isiniif dabarsuuf jechuudha. Appilikeeshinii kana keessatti appilikeeshiniin kun firiidha. Fiilistoorii keessa galtanii argachuu ni dandeessu. Pileeyistoorii keessa galtanii argachuu ni dandeessu. Akkamitti akka argattan isinitti nan agarsiisa. Isaan booddee gaaffiiwwan barbaadan namoonni gaafa isin gaafatan achi keessaatii deebii gahaa ta'e deebisuu ni dandeessu. Barnoota keessan dandeettii keessan ittiin cimsachuu ni dandeessu. Kanaafiyyuu akkamittiin akka appilikeeshiniin kun bu'u akkamittiin akka fayyadamtan isinitti agarsiisa. Nafaana bu'aa jechuudha. Jalqaba gaaffii kana deebisuudhaaf fiilistoorii keenya keessa galla jechuudha. Pileeyistoorii akkuma beektan hundi keessan ni beektu yookiin bilbila keessan irra jira jechuudha. Osoo homaa hin buusin uumamumaan silkii keessan irra jira jechuudha. Silkii keessan gaafa bitattan. Kanaan booddee daataa kan qabdan daataa keessan banattanii warri waayifaa fayyadamtan waayifaa keessaniin galtanii kanaan booda fiilistoorii keessa galtu jechuudha. Akka galtaniin akkuma argitan kana jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. Ni barreessitu. Maal jettanii barreessitu? Ortodoksiin deebii qabdi jettanii barreessitu. Argitaniittu akkuma nama mata duree irratti barreesse kan ortodoksiin deebii qabdi jettanii gaafa barreessitanii sarchi gootu jechuudha. Isaan booddee siniif fida jechuudha. Appilikeeshinii kana kallattumaan siniif fida. Appilikeeshinii kana gaafa siniif fide isinis kallattumaan daayilood gochuu bichaadha wanti isinirraa eegamu. Wanti biraa isinirraatii hin eegamu hin jiru jechuudha. Daataan kiyya waan baay'ee ispiidii hin qabneef ture jechuudha. Fidee jira jechuudha. Akkuma argitan kana lamatu jira. Ortodoksiin deebii qabdi kan jedhu inni kunis hin jira. Inni kunis hin jira jechuudha. Namoota tokkodha kan qindeesse Abrahaam Sisaay kan jedhamu edukeeshinii fi buukii rifeensii isa jedhudha. Gin garaagarummaa tokko hin qabu. Ankiyyaama instaayildi ta'ee jira jechuudha. Instaayildi ta'ee jira akkuma argitan kana. Kanaan dura waan buusee qafuu kiyyarra jiruuf instaayildi ta'ee jira jechuudha. Isin garuu as tuttanii
Erga as tuxxaniin booddee buufachuu bichaadha jechuudha. Nama kallattumaan hin seenee isinitti agarsiisa. Gaafa bane garaagarummaa isaa isinitti agarsiisa jechuudha. Lachuu buufachuu dandeessu. Ortodoksiin deebii qabdi jedhanni kun isa kana fakkaata jechuudha. Gaafa bantan amantaa iccitiiwwan utubaa shananii dubbii maariyaamii kabaja qulqullootaa ergamoota qulqulloota mana kiristaanaa iccitii bataskaanaa tsoomii fannoo isiniin jedhee iddoo kanatti kan argitan dabalata jedha. Dabalata ishee jedhu kana gaafa tuxxanii as jalaatii waan baay'ee argattu. Maal argattu? Taabota, tsillaatii, fakkiiwwan qulqullaa'oo, xabala, ayyaanota gurguddoo, maaliif adii uffanna yookiis immoo naxalaa adii uffanna kan jedhu, waa'ee gadaamii, barbaachisummaa ixaanaa, abbootiin qulqullootaa eenyuuf akka ta'an, akkasuma ximboo, shaamaan, kabaja sanbataa, kabaja kitaabolee qulqullootaa kan jedhudha. Ximboo inni jedhu kun gaafa isinitti ta'uu danda'a jechuudha. Keessa seentanii gaafa dubbistan garuu ni argattu. Ximboon kabaja waaqayyootiif kan faarfatamu meeshaa yeedalooti jedha. Ximboo jechuun kiraara yookiin isa nuti kiraara jennuun sana jechuudha. Yookiin baganaa isa ittiin jennu sana jechuudha. Kanaaf ximboo jedhee inni kan inni kaa'e. Kanaaf as keessaati waa baay'ee argachuu dandeessu. Amantaa kan jedhu amantaan maalii? Faayidaalee amantaa, amantaan meeqaa? Amantaan waaqayyoo itti gammadu isa kamii? Isa jedhu as keessaa argachuu dandeessu. Asummoo dhuftanii iccitii utubaa shanan jala gaafa seentan iccitii sillaasee, iccitii namummaa, iccitii cuuphaa, iccitii qurbaanaa, du'aa ka'umsaa maal akka ta'e tokko tokkotiin keessa seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Fakkeenya iccitii sillaasee kan jedhu kana gaafa dubbistan guutummaa isaa ragaa macaafa qulqulluu koottaa akka bifaaf fakkeenya keenyatti nama hin uumna jechuun sillaaseen kan dubbatan seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti kana qofa osoo hin ta'in ani abbaa keessa abbaanis na keessa akka jiru hin amantu jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti dubbachuusaa tokkummaa isaanii sadummaa isaanii sadii yeroo jennu akkamitti maqaadhaan qaaman gochaadhaan isaan kana bal'inaan argachuu dandeessu jechuudha as keessatti jechuudha. Maqaadhaan fakkeenyaaf yoo ilaalle abbaa ilmaa fi hafuura qulqulluu wangeela Maatewos boqonnaa 28:19 irratti dhaqaatii maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin cuubaati. Maal taasisaa bartoota koo taasisaa kan jedhe maqaadhaan sadii ta'uu isaanii qaaman gaafa jennu abbaa ilmii fi hafuurri qulqulluun qaaman qaama kophaatti of danda'e guutummaa guututti sadidha malee akka addaam yookiin akka nama dhuunfaa tokko qaaman tokko miti jechuudha. Qaama sadi yoo jennu ammoo akka qaama namaa miti. Qaamni namaa murtaawaadha. Kan mul'atudhaas xinnaadhaas kan tortorudhaas qaamni sillaasee garuu akkasii miti. Ardii fi samii irratti qilleensaaf gadi fageenya keessatti kan guute bakka hundatti kan argamu jiraataa bara baraati jedhee kaa'e jechuudha. Barnoota gaarii kan ta'e isiniif laachuu danda'a jechuudha. Kanaaf isinis buufattanii itti fayyadamudha. Gochaadhaan gaafa jennu immoo gochaan yoo jennu abbaan ni dhalche ilmi immoo ilma isa tokkicha gara biyya lafaa kanatti erge ilmi yookiin immoo ilmi nu jedhu Yesuus Kiristoos immoo ni dhalate ni ergame. Jedhee macaafa kanarratti kaa'e jechuudha. Hafuurri qulqulluun immoo abbaa irraa ba'e yookiis immoo hin ba'e jennee akkaataa kanaan barnoota kana heddumminaatiin as jalatti sirriitti argachuu kan dandeessan asitti isinii kaa'ee jira jechuudha. Waa'ee dubbii maaramiittis yoo dhuftan immoo dubbii maaramii keessatti deessuu waaqayyoo durbee bara baraa ta'uu ishii waa'ee durbummaa ishii durboon maariyaam araarsituu keenya ta'uu ishii dubartii nanaa maalan sirraa qaba jedhee mormii yeroo baay'ee manaafiqoonni gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos durboo maariyaamii mana dookimaasitti salphiseera kan jedhaniif deebisaa gaas keessaa arganna hanga ilma ishee hangafa deessutti kan jedhu kun immoo keessa seentanii yoo dubbistan maal argattu manaafiqoonni maal jedhu durboon hanga ilma ishii qofa deessutti hanga Yesuus Kiristoos qofa deessutti durba turte isaan booddee durba miti jedhanii durbummaa ishii kan kaadan as keessaatii argattu obboloota gooftaa kan jedhaman immoo ni jiru sila wajjin guddataniif mana Yoosefitti jechuudha. Isaan immoo kan akka Yoosaafaa jechuudha. Isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos obboloota qaba jedhanii manaafiqoonni wanta mormaniif jechuudha. Isin immoo obboloota akka hin qabne macaafa qulqulluurraa ragaa kan isinii deebisuu danda'u kitaaba kana sirriitti dubbisuu isinirra jiraata jechuudha. Gooftaan osoo sanyii kee nuuf hambisuu baate akka Soodomii fi Gomoraa taanee turre kan jedhee qulqulluun Isaayyaas dubbate raajummaa isaa keessatti yookiin macaafa raajicha isaa keessatti jechuudha. Isa kana bal'inaatiin maal akka ta'e ibsaa fakkeenyota durboo maaramii kan jedhaman maaramiin maadhaan fakkeeffamti gonfoo Salamooniin akka ishiin fakkeeffamtu gonfoo Salamoon jechuun immoo maal jechuu akka ta'e xillaata Musee xillaatni Musee immoo maal jechuu akka ta'e ubboo Eeliyaas inni immoo maal akka ta'e duumessa Eeliyaas illee jedhamte saragallaa amiin
daab kan jedhamullee maal akka taate masiinqoo daawit maaliif jedhamte ulee haroon maaliif jedhamte kana qofa otoo hin ta'in tulluu siinaa maaliif jedhamte qotiisa Abrahaam maaliif jedhamte durboo maaramiin dunkaana Abrahaam fa'aa maaliif jedhamte waamamte isaan kun maqaalee durboo maaramii yookiin immoo fakkeenya durboo maaramii isaan muraasa kan ta'an jechuudha. Isaan kana keessatti bal'inaatiin argachuu kan dandeessan macaafa kanarraati jechuudha. Inni itti aanu kabaja qulqullootaati. Kabaja qulqullootaa gaafa laallee qulqullummaa jechuun maal jechuudha? Qulqullummaa gaafa jennu sila akkasumatti immoo maal of keessaa ibsa? Jechi kun maal of keessatti qabata? Araarsummaan qulqullootaa maalinni? Abbootiin qulqullootaa eenyu faadha? Qulqulloonni maaliif nuu kadhatu? Nuu kadhachuu isaaniitiinis immoo maal argatu? Kabaja kitaabolee qulqullootaa kan jedhaman isaan kam? Isaan immoo akkamittiin kabajuu akka dandeenyu kitaaba nutti himu kitaaba bareedaadha jechuudha. Mana keessanitti iddoo jirtanitti hundi keessan fayyadamuu dandeessu. Inni itti aanu ergamoota qulqulloota. Ergamoonni qulqulloota kan jedhaman eenyu faadha? Kabaja ergamootaa fi araarsummaa isaanii, kabaji isaaniif malu. Fakkeenyaaf kabaja isaanii keessaa ergamootaaf ni sagadama. Saganni kabajadha. Saganni kun immoo sagada kabajaati. Inni kun immoo macaafa qulqulluu keessatti eenyu faatu raawwate? Araarsummaan isaanii waa akkamittidha? Maalidhaan wal qabata macaafni qulqullummaan ragaa ba'a? Hangafoota ergamootaa kan jedhaman eenyu fa'i? Magaalota ergamootaa kan jedhaman isaan kami? Magaalota ergamootaa Ereerraamaa Yoor kan jennu immoo isaan keessattuu immoo maaltu jira kan jedhu akkasuma hangafoota ergamootaa torban jalatti immoo ergamoota akkamiitu jira? Garee akkamii qabu? Kitaaba kana keessatti argattu jechuudha. Kan biraa mana kiristaanaati. Kan mana kiristaanaa maali? Mana kiristaanaa jechuun maal jechuudha? Maalirraa ka'eetu manni kiristaanaa moggaafame? Moggaasni mana kiristaanaa akkamii? Amaloota mana kiristaanaa, mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo maaliif meeshaalee mana kiristaanaa dhunganna? Fakkeenyaaf fannoo dhunganna, yeroo gara bataskaanatti dhufnu barriisaa dhunganna, lafa dhungannee gara bataskaana deemna. Maaliif mana kiristaanaa dhunganna? Maaliif lafa dhunganna isaan jedhan kun iccitiin guddaan as keessatti kan argattan kitaaba guddaadha jechuudha. Inni biraa iccitii bataskaanaati. Bataskaanni iccitii qabdi. Iccitii akkamii qabdi? Fakkeenyaaf iccitii bataskaanaa kan jennu torbatu jiru. Iccitii cuuphaa, iccitii meeronii, qurbaanaa, lubummaa, taglilii, gaabbii, qandiilii isaan kana keessatti arganna. Maal fa'i? Isaan jedhan keessa seentanii gaafa dubbistan egaa yeroo hin qabuuf malee tokko tokkodhaan isiniif dubbisee isin barsiisuu hin danda'ama ture. Isinis asirraa dubbistanii bakka gaafa isiniif ta'e immoo gaafachuu dandeessu koomentii jalatti jechuudha. Kanaaf waliin taanee saba keenya sagalee waaqayyoo haa barsiisnudha. Kaayyoon chaayinaalii kana inni guddaan afaan dandeenyuun afaan beeknuun sagalee waaqayyoo akka barannuuf waan ta'eef iyyuu egaa dabalataan chaayinaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan gara fuulduraatti wantoota akkanaa nu fayyaduu danda'an isiniif dhiyeessuudhaaf waadaa isiniif kalla waan ta'eef isinis sabiskiraayib gochuudhaan sheer walii gochuudhaan dhaggeeffachuudhaan barachuudhaan mana keessan teessanii akkamittiin akka barachuu dandeessan haala mijeessaa waan ta'eef jechuudha. Inni biraa tsoomiidha. Tsoomii jechuun maal jechuudha? Hiika qaba. Tsoomiin akkasumatti sila tsoomii jedhameef osoo hin taane hiikaan tsoomii maalinni? Namni maaliif tsooma? Wantoonni jedhaman as keessatti qoodamu argan. Tsoomii kakuu moofaa keessatti, tsoomii kakuu haaraa keessatti, kakuu moofaa keessatti tsoomiin hin jiraayi. Maal ture? Eenyu faatu tsoome? Isaan jedhan kan akka Musee faa Tulluu Siinaa irratti tsoomuu isaanii, kan akka Daani'eel faa wantoonni abbootiin keenya hedduun isaanii raajonni hedduun isaanii tsoomaa kan turan tsoomii kakuu moofaa keessatti ni arganna. Tsoomii kakuu haaraa keessatti immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gadaama Qorontositti tsoomerraa eegalee hanga xumuraatti kan argannu macaafa kana keessatti jechuudha. Inni biraa tsoomiin bakka lamatti qoodamuu isaa. Tsoomiin bakka lamatti qoodamu kun immoo tsoomii dhuunfaa fi tsoomii ajajaa yookiis immoo manni kiristaanaa labsitu torban isaan kan bal'inaatiin as keessatti kan argattan jechuudha. Inni biraa torbanoota tsoomii guddaa kan jedhaman jiru. Tsooma guddaa keessatti fakkeenyaaf torbanoota tsoomii guddaa kan jedhaman torbee tokkoffaan zabarrade, torbee lammaffaan qiddisti, makuraab sadaffaan immoo inni arfaffaan immoo matsaaguu torbee inni shanaffaan immoo matsaaguu jedhee torbee arfaffaa irratti dhaaba jechuudha. Haa ta'u malee torbeewwan 8 qabu. Torbeewwan 8 keessaa 4 kaayetu jira jechuudha. Isaan afaan immoo gara fuulduraatti akkamittiin akka argachuu dandeessan itti isinii dabala jechuudha. Kanaaf sirriitti dubbisuu danda'u sirra jiraata. Fannoodhaan itti aanu. Hiikaan fannoo maalidha? Kabajni fannoo akkamii? Humni fannoo humna qabamu hin qabu? Gosoota fannoo mana kiristaanaa keenya fakkeenyaaf yeroo ammaa kana namoonni fannoo morma isaaniitti yommuu hidhatan yommuu argitan fannoowwan garaagaraa morma isaanii irratti argitu. Isaan kun seera moo seera miti? Gosoonni fannoo mana kiristaanaa keenya isaan akkamiiti? Isaan jedhan as keessaa argattu fannoo kakuu haaraa. Kakuu haaraa keessatti
fannoon akkamidha kakuu muufaa keessa hin ture isaan jedhan deebiiwwan kana argattan waan ta'eef iyyuu isaan kanas egaa kan armaan gadi jiran kana akkaataa kanaan dubbistanii irra ga'uutii dandeessu jechuudha. Egaatii isa kana fakkaata jechuudha. Akkuma jalqaba isinitti agarsiisee isa kana jechuudha. Inni itti aanu immoo isa kana ture jechuudha. Kunis tokkuma jechuudha. Garaagarummaa homaa waa tokko illee hin qabu. Kunii fi inni kun garaagarummaa homaa hin qabu jechuudha. Sila akkuma jalqaba isinitti agarsiisaa ture sana jechuudha. Garaagarummaa hin qabu maal dhaabna didaanaanii inni tokko waan jiruuf garaagarummaa waan hin qabneef lachuyyuu kan inni itti agarsiisaa jiru jechuudha. Kanaaf isa kana fakkaata. Fuulduratti immoo egaa wantoota garaagaraa isin fayyaduu danda'an kitaabolee isin fayyaduu danda'an kitaabolee hedduutu jiru jechuudha. Bilbila keessan irraa buufattanii kan fayyadamuu dandeessan kitaabolee hedduu jiran kan ammoo isinis akkamittiin akka fayyadamuu dandeessan haala mijeessiniiti jechuudha. Kan isin biraan geenyu akkuma isiniin jalqaba isiniin jedhe akkuma jalqaba sabiskiraayib godhe isinitti agarsiise isinis sabiskiraayib gochuudhaaniin chaayinaalii kana waliitiin haa guddisnuun. Akkasuma guddinni chaayinaalii kanaa maal fayyada maal nu fayyada jechuu dandeessu. Guddinni chaayinaalii kanaa inni guddaan kan isin fayyadu yoo jiraate hiriyoonni keessan yoo irraa baratan wantoota barbaachisoo akkanaa kana yoo argattan mana keessan teessanii rakkina tokko dhiphina tokko malee gaafii mormitootaa yoo deebistan gaafii kana yoo irraati fayyadamtan hundi keessan fayyadamoo yoo taatan waan nuti toluufidha jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti immoo faarfannaa aaraa barnoota aaraa seenaa qulqullootaa keessumattiyyuu kan isin dhiyeessutaa seenaa qulqullootaa ofii keessanii dubbisuus yoo barbaaddan akkamittiin immoo akka dubbistan eessaa kitaaba isaa akka argachuu dandeessan bilbila keessan irraati gara fuulduraatti qabadhee kan isin dhiyaadhutaa jechuudha. Egaa dhugumatti barnoota guddaa irraa argattu jedheetiin amana barnoota kana laayik sheer gochuudhaan bahutu isin irra jiraata. Sabiskiraayib godhaa warri chaayinaalii kana afaaraa taatanii bakkaa fi lafa jirtanitti nagaa waaqayyo isin faana haa ta'u araarsummaan haadha keenya eegumsi ergamootaa kadhannaan tolotaa isin faana haa ta'u ቸው ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን አሜን። ነጋን ቱራ